Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kumbiiftuu oroodha. Oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu amme breaking news hedduu isiniif qabannee jirra. Labsiin uggura geejjibaa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa irra kaa'e konkolaattota hedduu hojiin ala taasisee jira. Akkasumas sochii naannoo Oromiyaa keessaa daangessee jira. Oduun itti aanu labsiin haaraan duula qindaa'aa heegeree Oromiyaa jedhu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa irratti rabse. Har'a guyyaa sadaffaaf naannoo Oromiyaa raafama cimaa keessa galchee jira. Naannoo Oromiyaa bira dabruudhaan naannoo Finfinnee fi kiiloo 4 muddamsuu hamaa jala galchee jedhamee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo duula qindaa'aa guyyoota 3 dura jalqabeen milishoota naannoo Oromiyaa hedduu booji'ee jira. Milishoonni kunniin kan viidiyoo irratti argitan kanadha. Milishoota kana booji'uun waraana bilisummaa Oromoo qeeqa guddaa kaasee jira. Booji'amuu milishoota kanaan wal qabate namoonni garaagaraa qeeqa kaasaniin mootummaan milishoota humna waraana bilisummaa Oromootti bobbaasuun isaaf cubbuudha. Cubbuu guddaadha. Cubbuun kun immoo mootummaa kana ni jiiksa jechuudhaan kan yaada kennan. Mootummaan bilxiginnaa waggaa 8 waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf humna qilleensaa diroonii fi akkasumas jeettii gargaarame akkasumas waraana addaa Riippaabilikaan Gaardii fi akkasumas komaandoo itti bobbaasuun dadhabe. Raayyaa ittisa biyyaa poolisii humna addaa itti bobbaasee dadhabe. Har'a milishaan dhukaasuu hin dandeenye, kakufee ka'uu hin dandeenye, kadheessee bahuu hin dandeenye walitti qabanii gara dirree waraanaatti geessuun mootummaan milishaa irratti cubbuu hojjete. Cubbuun mootummaan milishoota kana irratti hojjete immoo mootummaa kana galaafatuun hin hafu. Mootummaa kana ni kuffisa jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Maqaa leenjiin kennameef jedhuun manguddoota hedduu ka ijji isaatu laalee hin argine hedduu isaanii kan ol jedhanii gad jedhuun isaaniif makaraa ta'e guuranii waraanatti geessuun maaliif jechuudhaan hedduun gaafataa jiru. Biyyoon siyaasaa tokko yaada kenneen lolli naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru itti yaadame uummatuma Oromoo hir'isuudhaaf yookaan wal ficcisiisuuf kan raawwatamaa jiru fakkaata jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu daandii Adaamaa Harargee irratti konkolaachistoota irratti xiyyeeffatuudhaan uggurri saamichaa fi akkasumas namoota butuun ammaatu waliin wal qabate qeeqa guddaa kaasaa jira. Hawaasni bal'aan dhimma kana qeeqaa jiru. Namoonni hedduun dhimmicha irratti akka dubbatan wallaalanii cal'isa filatanis hedduun isaanii qeeqa cimaa kaasaa jiru. Qeeqa kaasaa jiraniinis gochi kun qindoomina humnoota mootummaatiin kan raawwatamaa jiru jechuudhaan dubbataa jiru. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Sooba dirree taa'u akka mootummaan harka keessaa qabu shiftaatu ummata fixaa jira jettanii viidiyoo irratti illee waraabina ijoolleen teenya warri viidiyoo waraabaa jirtanii warri poostii godhaa jirtanii akka Murtii Guutoo akka Mu'aaz Mahammad akka Salaaddiin Abdii shiftaa jettanii haasa'inaa gizee haasa'oitan mootummaa harka keessaa qabaa jaa dirree baa hawaasa keessanii dhaabbadhaa war sossobuun hin ta'u. Baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Saamichi birrii miiliyoonaa ka fuudhamu kallattiin baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Shiftaan gaaraa san baankii daldala Itoophiyaa tanarratti akkamiin maallaqa galfachuu danda'a? Dirree bahaniituma kijiba dirree taa'u kan akkana harka jala dhiibanii shiftaa gaaraati karatti uummata qabeettanii viidiyoo irratti kijiba waraabina. Maallaqni uummata irraa saamamu guutuun baankii daldala Itoophiyaa tana galaa jira. Uummanni dirree bee baankii daldala Itoophiyaa kana namatti ergata. Hawaasa keenya wanni murroo godhaa jiru caasaa mootummaatiin gajjaaramee ja'amee beekamuu danda'u qaba baqa. Dhuma viidiyoo irratti argitan kanaan komii fi qeeqni guddaan qaamota garaagaraa irraa kan dhiyaataa jirudha. Oduun itti aanu uggurri geejjibaa guutuu Oromiyaatti labsame sochii guutuu Oromiyaa keessaa kan dhaabe ta'uun kan gabaafame yoo ta'u gama mootummaatti sochiin dhaabbate hin jiru jechuudhaan wanti dubbatamaa jiru akka jiru maddeen odeeffannoo garaagaraa dabarsaa jiru. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota labsii kana cabsan hedduu hojiin ala taasisu. Konkolaattonni hedduun kan ibiddi itti qabatame miidiyaa hawaasaa kana irratti bal'inaan naannawaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'e bakkoota garaagaraatti labsii labsame kana tuffachuudhaan socho'uudhaan daandii irratti kan dhaabbatanis hedduudha. Inni viidiyoo irratti argitan kun kallattii kaaba shawaatiin daandiin Finfinnee naannoo Amaaraa wal qunnamsiisu itti cufatuudhaan karaa irratti dhaabbatanii jiru. Viidiyoon itti aanu kunis kan agarsiisu imaltoota hawaasarraa gara Finfinnee imalan daandiin itti cufamuudhaan imala addaan kutuudhaan karaa irratti dhaabbatanii yeroo rakkataa jiran kan agarsiisudha. Uggura kaameen wal qabate uggurri kaa'ame hin jiru humna guddaa bobbaafne jiru nuhi jechuudhaan mootummaan bilxiginnaa of jajjabeessuu yaaluus dhugaan jirtu garuu
Guutuu Oromiyaa keessatti uggurri kaa'ame hojiirra oolu waraanni bilisummaa Oromoo gochaan agarsiisee jira jechuudhaan uggurri kaa'ame akka duraanii kan daandiin dhagaan cufamu osoo hin taane kan kilaashiin cufamu kana beekaa jechuudhaan abbootii qabeenyaa akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa keessatti waggaa 8f gaggeeffamaa jiru tibban ammoo haala adda ta'een itti fufee jira. Zooniilee Oromiyaa hunda keessatti haala qindaa'aa ta'een lolli bal'aan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'ee fi qindaa'aa ta'een duula heegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaatti labsee akkasumas yeroo wal fakkaatatti uggura geejjibaa naannoo Oromiyaa guutuurra kaa'uun isaa kiiloo 4 rifaasisee jira. Akkasumas raasee jira. Wanti isaan hin eegine waan tahaa jiraniif kiiloo 4 bishaan liqinfamuu fi dide jechuudhaan hedduu yaada kennaa jiru. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo bana haala adda ta'een fi akkasumas haala baay'ee Oromiyaa raasaa jiruun labsii addaa labsuudhaan labsii heegeree Oromiyaa jedhu hojiitti hiikuudhaan guyyaa 3 fi lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru cimseetti fufee jira. Lola tibbana haala adda ta'ee fi zooniilee Oromiyaa hunda keessatti bifa weeraraatiin raawwataa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Tibbana haala adda ta'een lola gaggeessaa jiru kanaan miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduus booji'ee agarsiisaa jira. Meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti loltoota mootummaa irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa itti dhaqqabsiisaa jiraachuullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as caamsaa 31/2026 duula qindaa'aa heegeree Oromiyaa jedhu barraaqan mooraa waraana mootummaa irratti weeraraa raawwatuun haleellaa raawwataa jiraachuu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo gurguddaa galmeessaa jira jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaatti, giddugala Oromiyaa, baha Oromiyaa, kibba bahaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaratti yookaan aanaalee garaagaraa keessatti lola bal'aa gaggeessuun har'as injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a barraaqan kibba Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Boboon zoonii madda albuudaa har'a barraaqan aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeesse jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan haleellaa kan raawwate Gujii Bahaa fi Gujii Lixatti yoo ta'u Gujii Bahaa aanaa Aagaa Waayyuu ganda Burii Ejersaa jedhamutti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessu kan booji'ees jiraachuu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddattis waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuu beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansee loltoota hedduu madeessee loltoota baay'ees booji'uu odeeffannoon nu gahee jira. AKM 30 ol irraa hiikee BKM dabalatee meeshaalee biroo illee irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa nu gahee jira. Lolli kan itti fufee yoo ta'u dhuma lolaa kana irratti odeeffannoo dabalataan nu gahe kan isin biraan geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee Lixaattis har'a barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuu fi injifannoo argatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa har'a barraaqan Harargee Lixaa aanaa Gumii Bordoodee ganda yookaan Araddaa Addeellee ganda Cabbii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansu 7 madeessuun kan hafte immoo baqachiisuun mooraa waraanni PP keessa qubatuudhaan dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turan guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo duula heegeree Oromiyaa jedhu guyyaa 3 dura jalqabe cimsee itti fufsiisuun giddugala Oromiyaa zoonii giddugala Shawaa Kaabatii fi Shawaa Bahaatti aanaalee garaagaraa keessatti jechuudha loltoota mootummaa irratti barraaqan tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan har'a barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Shawaa aanaa Dagam daandii guddaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisuu irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhamee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo eddichaa ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaa Dugdatti bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti barraaqan raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu
Odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa kana kan raawwate bakkoota sadiitti yoo ta'u yookaan gandoota sadii keessatti yoo ta'u gandoonni haleellaan keessatti raawwatame bulchiinsa magaalaa Eelaa, ganda Burqaa Dambal akkasumas ganda Shumbii Gamoo kan jedhaman yoo ta'u haleellaa bakkoota kanneenitti raawwatameen loltoonni hedduun addunyaa kanarraa godaananii hedduun madaa'uuf akkasumas kan booji'amanis kan jiranii fi meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatamuu waraanni bilisummaa Oromoo eddichaa beeksisee jira. Odeeffannoon itti aanu kan nu dhaqqabe kibba baha Oromiyaa irraa yoo ta'u kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwateen injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Arsii baha aanaa Limuu fi Bilbiloo fi akkasumas aanaa Zwaayitti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu odeeffannoon achirra nu ga'e ibsee jira. Halkan caamsaa 30/2026 kaleessa galgala jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha aanaa Limuu fi Bilbiloo magaalaa Maraarotti seenuudhaan poolisootaa fi humnoota mootummaa yeroo dheeraaf uummata dararaa turan irratti haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwate kanaan torba battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansu shan madeessee kan hafte mooricha keessaa yaasuun baqachiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Arsii baha aanaa Zuwaay duudatti har'a barraaqaan amajjii 31/2026 jechuudha humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Zuwaay duudaa ganda Majjaa Shanan jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun akkasumas meeshaalee irraa hiikkatuun konkolaataa humnoonni kunneen ittiin socho'aa turanis hojiin ala taasisu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Odeeffannoon itti aanu kun immoo lixa Oromiyaa irraa kan nu ga'e yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo duula hegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuun lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti har'a barraaqan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Gudurutti mooratti itti seenuun barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon nu ga'ee jira. Aanaa Coomman Guduruu ganda Faayite jedhamutti haleellaa mooricha irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan harkaan qabise akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga bahaa aanaa Saasiggaattis waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan haleellaa raawwatee jira. Aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Nijjaa jedhamutti barraaqan haleellaa raawwateen hedduu madoon kaan immoo addunyaa kanarraa godaansuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Dabalni odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenu ta'a. Lolli hegeree Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti labsame bifa adda ta'ee fi qindaa'aa ta'een guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kiiloo 4 akka raasuun dhagahamee jira. Hunda caalaa immoo uggurri geejjibaa guyyaa 3 dura guutuu Oromiyaa keessatti labsame hojiitti hiikamuun guutuu Oromiyaa cal'isiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota uggura labsame cabsanii of tuulummaadhaan akkasumas tuffiidhaan guutamanii uggura cabsan hedduu isaanii hojiin ala taasisee jira. Rakkoo konkolaattota irra ga'eef immoo buma qabeenya isaa qabatu didee uggura cabsuudhaan tuffiidhaan socho'aa ture kan adabbii fudhate isumatu itti gaafatama jedhamee jira. Magaalatti uggura geejjibaatii fi duula hegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kiiloo 4 akka raasuun bishaan gadi taruu dide jedhamee jira. Lola bifa haarawaan fi akkasumas qindaa'aa ta'een hegeree Oromiyaa jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru wal qabate gama mootummaatti wanti jiru humna dabalataa bakkoota garaagaraatti ergaa jiraachuu fi hanga danda'ameen dura dhaabbatuuf yaalamus hin danda'amne jedhamee jira. Uggura kaa'ameen wal qabate uggurri kaa'ame hin jiru. Shaneen akka isaan jedhanitti jechuudha bakka ofii qubattuyyuu hin qabdu eessa teettetiniin daandii uggurti jechuudhaan tuffiidhaan uummata dogongorsiisuun uummanni konkolaataa isaanii rakkoodhaaf akka saaxilu taasisaa jiran jechuudhaan dubbatamaa jira. Nutu jira daandiin ugguramuu fi cufamuu hin jiru imalaa jechuudhaan dirqamaan namoota imalchiisanii namoonni qabeenyi isaanii rakkoodhaaf saaxilame kan jiru ta'ullee maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo nu gaaniin ibsanii jiru. Wanti tokkommoo kan isaanitti fakkaate dhugaa ta'uu kan danda'u ni jira. Kunis maali? Akka duraanii daandiin dhagaan cufamaa yoo kan eegan taate sun hin jiru sirriidha. Uggurri kallattii saniin kaa'ame hin jiru. Amma immoo warri dhagaadhaan daandii cufan yookaan karaa cufan dabree kan abbaan deemee itti dhaqu kilaashiidhaan daandiin kan cufameedha.
wal qabatee uummanni yookaan abbootiin qabeenyaa dogongorsaa fi burjaajii qaamoleen tokko tokko uumaniin qabeenya keessan rakkoof hin saaxilinaa jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabadde kan hangammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti nagaan nu tura.